litti dabarsuu dadhabuu hime. Manni maree tasgabbii fi nageenya gamtichaa akka jedhutti fonqolcha mootummaa eebila 11 bara 2019 hordofee biyyattiin bulchiinsa mootummaa siiviliin hoogganamu hundeessuu hanqattee jedhe. Manni maree tasgabbii fi nageenya gamtaa Afrikaa hokkara lubbuu namootaa nagaa akka darbuu fi miidhamni qaamaa akka qaqqabuuf ka'umsatee balaaleffate. Kana malees manni marichaa dura taa'an Koomishinii Gamtaa Afrikaa qooda fudhattoota Sudaan keessa jiran Igaadii fi Koomishinii mirga namummaa qindeessuun wixineen ta'ii bara 2019 lubbuu namaa dabarsee qorachuuf hundaa'e mana marichaatiif akka dhiyaatu gaafateera. Mormiin humna waraanaa aangoo fudhate kana irratti bahame magaalaa Kaartum keessatti guyyaa sadaffaaf itti fufee jira. Gama biraan ministeerri muummee Abdallaa Hamdok kan aangoorraa kaafaman mana Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii gara mana isaaniitti deebi'aniiru. Kana hordofee ministeerri haajaa alaa US Anthony Blinken bilbilaan dubbisuu isaanii himaniiru. Waldaan fannoo diimaa addunyaa waraana kaaba Itoophiyaa furmaata ariifachiisa barbaadaa jedhe. Hoogganaan waldichaa Pitamoo ka guyyoota 3 fi Itoophiyaatti daawwannaa geegesse rakkoon biyyattii guyyaa guyyaan hammaachaa dhufuu hima. Pitamoo gaafiif deebii BBC waliin taasisirraatti lakkoofsi namoota deeggarsa barbaadanii haalaan dabalaa dhufuu hima. Kan furuun barbaachisa ta'ullee wanti abdii namaaf kennu mul'ataa hin jiru jedhe. Gam biraanii naannoo Amaaratti waraanni humnoota TPLF fi humnoota mootummaa federaalaa waliin godhamu hammaataa dhufuu jiraatonni BBC himan. Baqatoota 500 ol ta'anii fi da'oo kataate naannoo magaalaa Daseetti waraanni gaggeeffamaa jiru namootni dubbisni himan. Bakkee waraanni itti gaggeeffamaa jiru magaalaa Dasee irraa kiiloomeetira 7 fagaateeti. Booruu jedhamti. Karaa kutaa barriidha. Waraanni kutaa barrii fi booruu gidduutti gaggeeffamaa jira. Booruun magaala xiqqoodha. Hospitaala qabdi. Magaala Dasee keessa nagaadha. Uummannis galmawwan magaalittii eegaa jira. Hawaasa buqqa'ee dhufees oolchaa jiru. Dhaabbileen daldalaa cufaman jiru. Namoonni gadhiisanii bahanis jiru. Guyyaa 3 fi 4 dura jechuudha. Olola sangaan dhale jedhuun sodaatanii bahan. As gahan as galan oduu jedhuudhaani. Har'a an bakka waraanichaan ture. Garuu Dasee galan jedhamee sobaan odeeffamaa ture. Har'a waraana cimaatu jira. Bu'aa isaan barre. Dhiphina cimaa keessa jirra. Dhaggeeffattoonni ammoo gabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii Nigeeriyaatti poolisiin namtichi sababa hiyyummaatiif jecha gurguraaf of dhiyeessee to'annoo jala oolche. Ajajaan poolisii Islaamaa ka Hizba jedhamu Haaruun Ibn Sinaa namtichi kun to'annoo jala oolfamuu BBCf mirkaneessuun gochi dargaggoon kun raawwate amantaan dhorkamuu hima. Haalli ati keessa argamtu hagam cimaa ta'ullee of gurguruu yaaluun hin dandeettu jedhu. Keenyatti barattoonni Piriimiyer Liigii daawwachuu dhoowwan kutaa ciisisaanii gubuun gabaafama. Barattoonni barumsa sadarkaa lammaffaa kunneen tapha Liverpool fi Manchester United daawwachuu dhabuun yakka kan hojjetan. Akka miidiyaaleen biyyattii ibsanitti ammaatti barattoonni 4 qabamanii dhimmi isaanii ilaalamaa jira. Manni murtii olaanaa gamtaa Awurooppaa Pooland guyyaatti adabbii $1 miliyoona akka kaffalan ajaja. Poolandii fi gamtaan Awurooppaa jijjiiram dhimma murtiitiin wal qabatan irratti wal guufatan. Mootummaan Pooland adabbii kaffaltii kaa'uun fudhatama hin qabu jedhan. Hojjettoonni McDonald magaalota Ameerikaa 12 keessatti miidhaa saalqunnamtii erga mormuun hojii dhaaban. Dhaabbatichi garuu koomisaan dhiyeessan kana xiyyeeffannoo itti kennuu dhiisee jedha. Itoophiyaatti tokkummaa dhugaa saba hunda hammata fiduu fi mariin biyyaalessaa qaamuu dirmaachisuu geggeeffamuu qabaa jedha namni siyaasaa gaamessi obbo Leencoo Lataa gareemaan jedhamu waggoota 2 fi dhimkan irratti hojjechaa ture keessatti miseensa ta'uu ka himan obbo Leencoon hagammaatti tokkummaan dhugaa Itoophiyaa keessatti hin dhalannee jedha. Mariin kun an barbaachisaa jechuun Waayilikii Zalaalem Taadessaa gaafate. Hedduu barbaachisaadha. Ce'umsa irra jirraa gama kamitti akka ceenu irrattuu wal taanee hin jiru. Gariin gama of duubaatti deebi'ee sirna saba tokkichaa biyya saba tokkoo Itoophiyaa akka sanatti caasessuu barbaada. Warri kaan immoo of fuuldura deemanii federeeshinii sabdaneessaa kana dimokiraatessuu barbaadu. Waan baay'ee irratti humni politikaa biyya kanaa waan hundee ta'an irratti walta'iinsa hin qabu. Walta'iinsa
ce'umsarra gahuudhaaf barbaachisaa waan ta'eef mariin biyyoolessaa barbaachisaadha. Marii biyyoolessaa kana keessatti eenyufaatu hammatamuu qaba? Yeroo baay'ee marii hunda hammate jedhamee jechaa yeroo dubbatamuun dhaga'ama. Gaafa mariin gaggeeffamu garuu quubsaa akka hin taane qaamni garaagaraa immoo ni kaasa. Eenyufaa yoo hammatame mariin biyyaalessaa kun marii guutuu rakkoo biyyittii furuudha jettanii amantu? Murni tokko qophii marii biyyoolessaa kanaaf waggaa 2 darbee irratti hojjechaa baanee hojiin irratti hojjenne tokko qormaata gochuudha. Eenyufaa ilaala dubbiin marii biyyoolessaa kun ka jedhu isaan kan adda baafanneerra. Paartii duwwaa miti. Hojjettoonni keessa jiraachuu qaban, dhaabni qabeessaa keessa jiraachuu qaba, warri amantii hoogganan keessa jiraachuu qaban, uummanni saba isaa keessatti dhageettii qabu hamma danda'ame keessa jiraachuu qaban. Mootummaan qooda fudhata malee hoogganuu immoo hin qabu. Mootummaadhaan hoogganamnaan hin dabaa'u. Kanaaf mootummaan qooda keessa qabaachuun garuu hedduu barbaachisaadha. Maaliif deemee hojiirra ka oolu karaa mootummaa waan ta'u. Wanti kun heeraa oli. Waan heeratti deemu fa'ii mari'ata. Itoophiyaan biyya akkamiiti? Biyya saba tokkooti moo biyya saba danuuti? Biyya afaan tokkichiidhaan hojjetu moo biyya afaan saboota hundaatiin hojjetu ta'uu qaba? Itoophiyummaanoo maal fakkaata? Itoophiyaawwinnat jedhanii warri odeessan jiru. Itoophiyaawwinnatiin kun hanga ammaa eenyummaa saba tokkoo qofa hammata ture. Eenyummaa saboota Itoophiyaa hundaa immoo akkamitti akka inni hammatu gochuu dandeenyaa ka jedhu kana hunda waan hundee ta'an irratti mari'ata jechuudha. Deemee kun heera biyyaa keessattitu gala jechuudha. Marii kana booda mootummaa amma hundeeffame irratti namoonni dabalamanii hirmaachuu qaban, bulchiinsa keessa galuu qaban ni jiraatu moo maal jijjiiruu danda'a ree? Nuti waan mootummaa miti amma dubbiin jabduuni ummatoonni biyya kanaa waan bu'uura ta'an irratti mari'ata malee mootummaa jijjiiruu, mootummaa buusuu fi kaa'uu hojii isaa miti kun. Biyya kanatti marii biyyoolessaa yeroo jedhamu yeroo hundumaa salphisanii fudhatu. Paartiileen keessattuu daddaffiitti mootummaa ta'uu barbaadu. Ammatti mootummaa ta'uun balaa ta'aayyuu. Eessatti ceenaa irratti wal hin taaneen biyyi kun. Jijjiirama duraan turerraa adda inni amma keessa jiru. Jijjiirama bu'uuraa fiduutu irra jira. Isin akka nama siyaasaatti akkasumas poolitikaa Itoophiyaa kana waggaa dheeraa akka nama keessa turetti tokkummaa biyyaalessaa Itoophiyaa kana akka uummataatti akka biyyaatti yeroo ilaaltan isin yaaddessaa? Tokkummaan dhugaa hagammaa Itoophiyaa keessatti mul'anne. Tokkummaa humnaan dhalatee humnaan eegamaa hamma ga'e. Dirqiidhaan dhalatee dirqiidhaan tokko taasisee bulchaa ture jiras. Tokkummaan dhugaa ammaan booda danda'ama. Marii kana keessaa tokko kan inni itti baasu akkamitti Itoophiyaa saboota Itoophiyaa tokko taasifnaa, tokkummaa isaanii immoo akkamitti tiksinaa ka jedhu irratti mari'atee. Uummata biyya kanaa mootummaa waan shakkuuf sababa gahaa qaba. Mootummoonni hagammaa aangoo fudhatan hundi dhimma ofii malee dhimma uummataa wajjin rakkanne. Ammaan booda agarra ta'a tarii mootummaa uummataaf uummatoota Itoophiyaatiif yaadu ganaa agarra ta'a. Qaamolee wal waraanan jiru obbo Leencoo ifatti kan beekamu addunyaa irrattis kan barame tokkummaa biyya Itoophiyaa isa dhugoomsuu keessatti qaamoleen kunneen marii biyyaalessaa gaggeeffamuu qabu keessatti hirmaachuu qabu, isaanis hammatamuu qabu jettanii amantu? Dhibdee baay'ee jira. Dhibdee kana keessaa inni tokkoffaan warra humna qawweedhaan deemnee aangoo fudhanna jedhu. Isaan kun qooda fudhachuun barbaachisaadha. Akkamitti qooda fudhachiifnaan humna hundatu wal taa'ee mari'atee murteessa sana. Hedduu rakkisaadha. Haala rakkisaa keessa jirra dhugaatti dubbachuudha. Humni poolitikaa biyya kana keessa jiru hundi qooda fudhachuu qaba. Akka garagaraatti qooda fudhatan ta'a malee. Kanaaf dhibdeen guddaan tokko jiru warra qawweedhaan deemaa jiru kana. Dhaggeeffattootni oduu gaddisiisan Afgaanistaan biyyi duraanuu rakkoo hamtuu keessa jirtu eegii Taliibaan aangoo deebite rakkoo namooma hamaan mudachuun namoonni miliyoona lakkaa'amu nyaata dhabuun akka du'aa jiran
keessattuu daa'imman miliyoona ol hanqina nyaataatii fi du'aaf saaxilamuu himan. Gaazexeessituun BBC Yoggita Limaayee hospitaal dhaabbanni Medicine Sans Frontiers lixa biyyattii Bakherat jedhamuutti ijaaree imaluun haal gaddisiisa uummata keessa jiru argite. Daa'imman nyaata gahaa argachuu dhabuu fi hospitaal kan keessatti yaalamaa jiran 5 keessaa tokko du'uu himti. Haadhi tokko haal beela cimaa fi ilmaan 2 talakkuurra dhukkubsate hospitaal kanaatti ilaalamaa jirti. Huqqinnaa fi haala isaan keessa jiranii fi ilaan laaluun nam sodaachisa. Dhukkubbii isinitti dhaga'amutu anis akkasuma natti dhaga'ama. Rakkina ani yoo isa ilaalu keessa darbe sirriitti kan beeku Waaqayyo qofa. Daa'imman kiyya lamaan sababii dhabinsa maallaqaaf du'aaf saaxilamanii jiran. Haadhi kamuu daa'imman isaanii haala dhiphina kana keessatti arguu hin malan. Kanaaf akka haadholiin biroo dhiphina kana keessa hin galleef addunyaan warra Afgaanistaan akka gargaaran hin gaafadha. Abbaan isaanii akkuma lammiilee Afgaanistaan miliyoonaan lakkaa'amanii hojii dhabee manjira. Magaal heeratiin alaatti namoonni garii sababa beelti cimtee fi daa'imman isaanii nyaatatti barbaaduuf waan hin yaadamne hojjechaa jiran. Maatiin tokko daa'im xiqqaa eegee dhalattee jiru muraasa bultee waan nyaatan argachuuf gurguratti. Ijoolleen kiyya biroon beelaan du'aaf saaxilamaniiru. Kanaaf intala tiyya gurguruuf dirqame. Kun akka malee isi gaddisiisu himti. Gaddeen jira akkamiin hin gaddine daa'ima kiyyadha. Garuu osoo filannoo biraa qabaadhee naaf wayya. Abbaan warrisii duraanii hojii laf qulqulleessan hojjechaa ture. Ammoo sulle jalaa oma hin argatamu. Akka malee beelofnee jirra. Daakuuf zayitii mana hin qabnu. Homaa hin qabnu. Intalti tiyya gara fuulduraatti jireenyi ishee maal akka ta'e hin beektu. Sababan gurgureef waan itti dhaga'amu hin beeku. Haa ta'u malee filannoo kana filachuun qaba ture. Yoo daa'imni kun guddatee miilan deemuu barate namichi bitatu dhufee fudhataa jedhan. Isii bitachuu fi $500 kaffaluu qabu keessaa walakkaa maatiif baasee jira. Kun ji'ootaaf maatii kan gargaaruu dandeettii jedhan. Intalti gaaf guddattee gurbaa isaatti heerumuu maatii tanaatti hime ture. Garuu namni mirkaneessuu danda'u hin jiru. Akkuma maatii kanaa namoonni hedduun daa'imman isaanii gurguraa jiran. Rakkin guddaa fi ariifachiisan haalii kun barbaadu afaaniin himuun hin danda'amu. Ataatamaan gargaarsi uummata kan dhaqqabu baannan namoonni miliyoonaan lakkaa'amu du'uuf deemaa jedhan. Dhaggeeffattootteen sagantaan har'aa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaasii galgala kanaa namarra hin qabneetu gaangee namaa busheessa. Hiikan isaa maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Zalaalem Taaddasaa gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessan astii galgalooti agburisaatti akkana nagaa waaqaa bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.